jirtu maatiiwwan keenya. Kun miidiyaa Kiiloleetii odeeffannoo wayitaawaa ta'an isin biraan geenyaa nu waliin ta'a. Harmeen gootittii Hermeellaa Aragaawii waa'ee dhimma waraana wayyaanee kan ilaallatee waan haaraa qabattee as baatee jirti. Wayyaaneen waraana itti waaqeffatan waan qabaniif daa'immanii fi maanguddoota jibba hin beekne meeshaa waraanaa baachisanii kan fichisiisa. Waraana akka waaqeffannaatti garee lakkaa'u ta'uu isaanii Piroofeesar Haragawayin Asaffaa dubbatan. Piroofeesar Haragawayin Asaffaa turtii dhaabbata Itiyoo Pirees waliin godhaniin wayyaaneen waggaa 40 ol seenaa waraanaa jibbinsa kan jalqabe har'as itti fufee jira. Gareen shororkeessaa kun seenaa badaa akkasii akka aadaa waaqeffannaatti lakkaa'uun seenaa kana dura jalqabe itti fufsiisuun daa'imman waggaa 13 meeshaa waraanaa baachisuun gara dirree waraanaatti ergee waraana dadammaqsaatti jira. Piroofeesar Haragawayin akka jedhanitti gareen shororkeessaa kun waan gochaa jiru hin beeku. Kana duras taanaan waraanni kun jalqabamuu hin qabu ture. Raayyaan humna ittisa biyyaa qotee bultoota waliin ta'uun midhaan haamuun qarshii walitti guuruun maanguddoota waliin dabarsaa tureera. Raayyaa akkasii irratti gocha badii gaggeessuun sirrii hin turre. Waraana kanaan namoonni baay'ee lubbuun darbeera. Seenaa wayyaaneen waraana waggaa 40 har'aa kan gochaa turee fi amma kan godhaa jiru bifa tokko. Piroofeesar Haragawayin Asaffaa akka jedhanitti gareen shororkeessaa kun aadaa fi waaqeffannaa waraana isaa kan agarsiisu yeroo waraanni gaggeeffamu kan sirbamu Tigraay qofa ta'uun beekama. Naannoon kun waraanaan akka waamamtuuf haati tokko goota jedhamuuf ijoollee ishee 5 humnaan akka ergituuf dirqamsiisanidha. Naannoo sana keessatti gareen kun akka fedha isaa akka godhuuf dubartootatti fayyadamee malee dubartoonni haadhummaa isaanii hojiin kan ifoome miti jedhan. Keessumatti naannoon sun durii kaasee waraana keessa kan darbe ta'uu isaatiin waraana akka waan guddaatti ilaaluun irra jireessa immoo akka aadaa yookaan waaqeffannaa duudhaatti kan fudhatan ta'uu ibsaniiru. Daa'imman jibbinsa barsiisuun itti gaafatamummaa akka hin qabne ta'uu caalaa ijoollee irratti jibbinsa facaasuun gara fuulduraatti uummata Tigraay kan miidhudha. Waraanaa fi jibbinsa caalaa jaalala barsiisuun uummata sana irra akka eegamu himaniiru. Piroofeesar Haragawayin waraanaa fi jibbinsa caalaa jaalala barsiisuun uummata sana irra akka eegamu himaniiru. Piroofeesar Haragawayin waraanni homaa illee akka hin hiikne Tigraay caalaa kan beeku hin jiru jechuu illee yaada isaanii ibsaniiru. Dabalataan dhimmi waraana wayyaaneen bante ijoollee waggaa 13 hidhachiistee waraana gaggeessitu kun Tigraayin gara duubaatti deebisa malee eessaaniyyuu akka hin geenye dubbataniiru. Tigraayin bilisa baasna kan jedhan Tigraay erga Itoophiyaa hin taane eenyu Itoophiyaa ta'a? Ammallee waan godhan gatii dalga itti galeef malee Tigraay ammallee kan jirtu harka isaanii keessa. Karaa tokkoon tajaajila nuu kennaa jiru. Karaa tokkoon immoo Tigraayin bilisa baasna jedhu. Amma immoo eekstiraa cabsinee gallee Tigraay bu'uureessina jedhu. Kun immoo waan hin taane silaa ollaa osoo hin qabaatiin taa'uu turaniyyuu jechuun Piroofeesar Haragawayin Asaffaa dhimma gola wayyaanee jiru saaxilaniiru. Akkasumas abaa'oo shaniin hooggantoota hin ajajamnu jedhan irratti tarkaanfii fudhachuusaa dhaga'ame. Ajajoota muraasa garee shororkeessaa shaneef hin ajajamnu jedhan irratti tarkaanfiin fudhatamuu dhaga'amee jira. Hidhattoonni shanii uummata irratti miidhaa geessisaa jiraachuu fi garee sana gidduutti gargar qoodinsaa fi addaddummaan babal'achaa dhufuusaa bilbila jaalmarroo fi jaalsanyiin haasa'aniin erga ifoomee booddee walgahii gamaggama dhaabbii ofii jabeessuu jedhuun walgahii waamame irratti ajajoota hin ajajamnutti tarkaanfii fudhatamuu isaa ifoomeera. Kanneen tarkaanfii irratti fudhatame keessaa karaa hidhattoota isaanii fudhatama kan qaban ta'uu maddi ibsee ture uummattootaaf hin ta'a yaada jedhan filannoo keessa galchuun waltajjii irratti waan kaasaniif aangoo jaalmarrootiin mormuu jedhamee gatii yaadameef ija shakkiin ilaalamuu isaanii dabalataan ifoomeera. Icciitii bilbilaan mari'ataniin jaalsanyiin jaalmarroo waliin qaamaan wal arga karoorfatan dhaga'amee ta'us marroon ajajoota giddugaleessa ta'an irratti tarkaanfii fudhatamuusaa dhaga'uun kan yaade sana dhiisee waraana isaa ijaarratee darbannaa irratti taasifamu ofirraa deebisuuf qophaa'uu beekameera. Kana dura karaa bilbila haasaa godhaniin akka beekametti haasaa jaalmarroo fi jaalsanyiin godhaniin ajajootni lamaan rakkina qabaachuu isaanii akkasumas yeroo gabaabaa keessatti furmaanni akka ta'u waadaa walii galanii turuu isaanii ni yaadatama. Maarreeyyaa dhaggeeffattoota keenya waadaan sun akka raawwachaa jiru beekameera mitiire jechaa oolmaa dansaa qabaadhaa galatoomaa.